Akkam jirtu maqaan koo Taadiyoos Abdiisaa jedhama. DC irraan dhufe International Oromo Cultural Institute kan jedhamuun hoogganaa jira. Presidentii ta'uudhaan hojjechaa jira. Har'a immoo Finfinnee keessa jirra. Finfinnee kanan dhufee fi Oromoo aartii Oromoo artistoota Oromoo waliin ta'uudhaan mana guddaa, mana jiimii qabu, mana hoteela qabu, mana tiyaatira guddaa Finfinnee keessatti handhuura Oromiyaa keessatti ijaaruudhaaf dhufne. Egaa akkuma beekamu artistoonni Oromoo waggoota dheeraadhaaf rakkoo keessa ta'anii rakkoo keessa jiraachaa uummata isaanii tajaajilaa turanii. Ammas immoo kanaan booda immoo akka jiruun isaaniis fooyya'u hojiinaan illee viidiyoo hojjetanis muuziqaan isaaniis illee akka fooyyee argatu mana ijaarree fi akka tajaajilu barbaanna. Kanuman jechuu barbaada. Yeroo gabaabaa keessatti immoo irbaata siin qopheessina. Konsertii illee iddoo biyya adda addaa keessatti qopheessuudhaaf adeemaa jirra. Kanaaf dhufnee sagantaa guddaa qabna. Kana laaltanii nu cina akka dhaabbattan afaaniin qofa odoo hin taane beekumsa qabdaniin maallaqaan abbootiin illee qabeenya qaban illee nu cina akka dhaabbatan aartii Oromoo akka deeggaran isa kana immoo handhuura Oromiyaa keessatti akka ijaarru mana keenya akka babal'ifannu Oromiyaan handhuura guddaa magaala guddittii Afrikaadhaaf illee kan taatu kan waan qabnuuf Oromoon bakka kanatti dhufee akka galma keenya waliin ijaarruun jedha. Kaayyoon isaa aartii Oromoo guddisuudha. Aartiin Oromoo immoo kan ammarra kan ga'e caala gara fuulduraatti akka deemu manni kun mana guddaadha. Abbootiin qabeenyaas akkuma sila jedhetti warri illee aartii keessa jiran sabaaf sablammiin Oromoo sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran hundillee waan kana deeggaruu danda'uu qabu. Balballi keenya sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran hundaaf banaadha. Isaan illee akka nu cina dhaabbatan barbaanna. Warri siyaasa gaggeessanis mootummaanis dangaan qabnu. Balballi keenya hundaaf banaadha. ODF, ODP, Adda Bilisummaa Oromoo jennee nuti kan qoodnu hin qabnu. Manni kun mana isaaniiti. Isaanis akka amma danda'aniin akka nu cina dhaabbatan barbaanna. Jaaruudhaaf jedhame ijaaramee dhaamuti. Jaaruudhaaf waan jedhame hojiirra akka oolu malee waan baay'ee waan akkanaa ni goona jedhanii wanni godhata. Gammachuun akka nam tokkootti dhuunfaatitti gammachuun dachaadha. Akka uummata Oromootiif sarviisa kan nu guddaa waan ta'eef jecha eenyummaa keenya calaqqisaa nuti uummata waan ni goona jenne godhuu dandeenyu ta'uu keenya mul'isuudhaan nurra jira. Anis itti gaafatamaan qaba, atiis isiin isaa namayyuu. Kanaafuu ani wanni hin jedhu wanni kun dhugaa ta'ee gaaffii na gaafatte kana dhugoomuu isaati kanii yoggaasin caala wanni hojjechuu danda'a. Ammallee qabsoodhaati qabsootana qaama dubbiin kun ilaallatu yoo dandeenye isaan encourage godhanii jajjabeessinee wanni kun akka dhugaa ta'u akka jaaramu bakka tiyaatiraa, bakka muuziqaa, bakka ispoortii, bakka maar hundumaa kan qabu nu guddisiisuudhaaf hedduu wannoo guddaadha. Waan guddaadha, injifannoo guddaadha sanis. Kanaafuu Rabbi nu haa jabeessu. Qaama dubbiin kunis ilaallatu akkan aadaa fi turizimii fi mootummaan Oromiyaa wanna kanarratti xiyyeeffatee jiraamti dhugoomsuudhaatu irra jiraa jenna. Daawit Abdiisaan jedhama. Kan inni dhufe Virgiiniyaa US irraa. Kan dhaloonni koo Finfinnee irratti xinnoo sagaleen koo Oromiffaan koo caccabaadha. Ifama nan gaafadha. Kan inni dhufe Oromo International Culture Institute kan jedhamu itti aanaadha.
koottaa artii Oromoo gargaarraa uummata Oromoo gargaarra jenna. Kuni faayidaan isaa baay'eedha. Artiin Oromoo guddisuu uummata Oromoo guddisuudha, sagalee guddisuudha, aadaa guddisuudha. Koottaa waliin jennee mana keenya ijaarra jenna. Hundi keessanuu walitti gargaarree aadaa kana guddisuudhaaf, uummata guddisuudhaaf, artii Oromoo guddisuun baay'ee nurratti warra qabeenya qabdani, warra humna qabdani, warra knowledge qabdanillee walitti gargaarree aadaa kana guddisna jenna. Kana gochuudhaaf biyya adda addaa irratti aadaa kana guddisuudhaaf artistoota Oromoo wajjiniin deemaa jirra. Bakka deemnutti walitti dhufnee waan calqabne kana siyaasa otoo hin ta'in uummataaf akka ta'u jenna. Kanuman dabarsaa koottaa waliin Finfinnee irratti aadaa Oromoo dhaabna jedha. Galatooma. Galatooma egaa haala adeemsa kana ni eebbifna. Waldaa aartiif tiyaatira Oromoo wiirtuu aadaa fi tiyaatira Oromoo Ameerikaatti argamu wajjin wal faana ta'anii Finfinnee keessatti galma aadaa, galma tiyaatiraa fi galma fiilmiin Oromoo keessatti guddatu ijaaruu fi jabeessuu fi gareen amma hojjetaa jiru hin jira. Warra Ameerikaa jiru wajjin walii ta'ee Oromoon biyya keessa jiru immoo kun guddina Oromooti, guddina aartii Oromooti. Oromoon illee gargaaree akka guddisu hundumtuu karaa isaa qabeenyaan beekumsaan yeroo ofiitti kennee akka tattaafatu waldaan Maccaa Tuulamaa yaada kana hin deeggaraa. Yaaduma nuyi ganamatti kaanee humna dhabneedha. Amma immoo dhaloonni keenya kana guddisuu irratti ka'uunsaa guddaa nu gammachiisa. Ni eebbifnaa. Hammilkiis ni haa ta'u, kan jabinaas ni haa ta'u, qabeenyaa fi beekumsaan immoo Oromoon akka isin bira dhaabatu immoo waamicha dabarsina. Mana tiyaatiraa hojjetamanitti waan ani hawwu keessaa durii qabee isaa jechuudha. Maaliif seentariin Oromoo tokko hin jiru taanaan lafatti ijoolleen wal arganii shaakalan hin jiru taanaan lafatti wanni seenaa qoratan hin jiru taanaan lafatti wal arganii wajjin haasaa hin jiru taanaan rakkisaadha. Kanaaf wanniin aadaan nama qophaa'aa jiru ajaa'iba. Ajaa'iba waan baay'ee kan of keessaa qabu ta'ee mul'achuu ture jira. Kanan hawwaa jiru. Galatooma gaa'ii Annabtaamaa Atileen jedhama. Dhaloota Ginciiti. Aartii kana guddisuudhaaf obboleewwan koo wajjiniin qabeenya qabuun waan hunda gochuudhaaf ani waadaa galeen jira. Waanuma hiriyaan koo hundi nu wajjin dhaabatee akka aartii kana guddisuuf nan barbaada. Galatooma akka kanuman jedha. Dhaabbata aadaa Oromoo idil addunyaa fi waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo waliin ta'uun Finfinnee gubbaarratti galma keenya ni ijaarame. Kan walii gale falan dhabu. Yoo walii galan qofa tabba ba'u. Yookaan rakkoo guddaatu dhufa xiiqiidha. Magaalaa guddittii teenya irratti waan Oromoo tola, waan fuuldura bifa qaba, aartii Oromoo guddisuu irratti waliin taanee tokkummaadhaan waan keenya haa jabeeffannu, haa jaarrannu. Oromoo bika jirtanii harka wal qaba. An artist Umar Gobeeti waldaa faayin aartii Oromoo irraati ergaa kan isanii dabarsa. Ergaan kiyya waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo wiirtuu aadaa teessoon isaa kaaba Ameerikaa ta'e waliin magaalaa Finfinnee keessatti galmi tiyaatiraa guddaa ijaaruuf qophiirra jira. Qophii kanaaf uummanni Oromoo hunda cinaa isaanii akka dhaabattan maqaa waldaa faayin aartii Oromiyaan ergaa kiyya dabarsa. Galatooma. Baga guyyaa galata-galfannaa Oromoo Irreechaan mara keenya ittiin nu ga'e. Wiirtuun aadaa Oromoo idil addunyaa kaaba Ameerikaatti argamuu fi waldaan tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo Finfinneetti argamu wal ta'uudhaan giddugala tiyaatiraa sadarkaa isaa eeggate magaalaa Finfinneetti ijaaruudhaaf kaampeenii irra jira. Ummati Oromoo marti biyya keessaa biyya alaa piroojeektii kana cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaati. Waldichi waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromooti. Erga hundaa'ee waggoota 3 lakkoofsisee jira. Haa ta'ullee malee kaayyoo ittiin hundaa'e galmaan ga'uudhaaf deeggarsa keenya hundaatu ni barbaada. Oromoon waan isa barbaachisu keessaa inni muummeen instituushinii yookaan dhaabbata mataa isaati. Kanneen keessatti waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo
instituushinii isa guddaa eenyummaa aadaa seenaa Oromoo ceesisuu danda'udha. Akkasumas taatee har'a Oromoon keessa jiruu fi egeree uummata Oromoo hawwataa akka ta'u kan gochuu danda'udha. Waldaan kun as giddugaleessa Oromoo magaalaa Finfinneetti galma tiyaatiraa ijaaruudhaaf qophaa'ee jira. Kun galma akka ga'u deeggarsa qaamolee hawaasaa hundaatu ni barbaada. Kana qofa miti mootummaanis waldaa kana cinaa dhaabbachuudhaan galmi tiyaatiraa kun yaada qofa otoo hin taane galma ga'ee akka arginu shoora gahee yookaan gahee isaa taphachuu qaba. Kanaaf waamichi nan hundaaf iyyuu dhiyeessu galma kana galmaan ga'uudhaaf waan nurraa eegamu haa ba'an. Ani gaazexeessuu Masarat Dhaabaan jedhama. Egaa waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo galma guddicha tokko magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti ijaaruuf karoorfateeti jira. Galma kana ijaaruuf egaa hundi keessanuu akka bira dhaabbattaniif waamicha koon dhiyeessa. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti aartii Oromoo yeroo barbaannetti fi akkaataa barbaannetti mul'isuuf galma gahaa hin qabnu. Saawundi siistemii bareedaa hin qabnu waan ta'eef waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo egaa kana kan nuuf furu galma guddaa tokko gamoo guddaa tokko ijaaruuf ta'a waan ta'eef isin hunduu akka bira dhaabbattan kabajaanan sin gaafadhaa ulfaadhaa waraabaa bulaa. Waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo cinaa dhaabbannee haa deeggarru. Guddinni waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo guddina Oromooti. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo erga hundaa'ee waggaa sadiif deema. Waggaa sadan kana keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjeteera. Dhugaa dubbachuudhaaf waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo waldaaleewwan aartii Oromoo keessaa adda dureedhaan akkasuma jennu nuti waldaa komeediyaanota Oromooti. Haa ta'u malee garuu waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo kaayyoo qabatee dhufe kana galmaan akka ga'u hundi keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Akka waldaa keenyattis kan humna qabu humnaan, kan dandeettii qabu dandeettiidhaan, kan beekumsa qabu beekumsaan, kan yaada qabu yaadaan, kan humna qabu humnaan wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenya. Egaa qaamni dhaabbannee galma kana ijaarraa jechuudha. Amma har'a meeqa guyyaan? Har'arraa jalqabnee waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan galma aadaaf seenaa keenya itti guddisnu, aartii keenya itti guddisnu ijaarran waliin jenna. Isinoo maal jettu? Hojii malee amma ijaaruu malee oduun maal godha? Ayyee kanaaf wal cinaa jirra, wal cinaa dhaabbannee aartii keenya guddisnu. Kaayyoon keenya ni dhugooma.